Daawwattootaaf jaallatamtoota keenya har'a kan inni isin agarsiisu viidiyoo animeeshinii yookaan viidiyoo kaartoonaa karaa salphaatiin akkamitti akka hojjennudha jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo kaartoonaa yookaan viidiyoo animeeshinii kana hojjechuu ni barbaada. Garuu akkaataan itti hojjetamu baay'ee isa rakkisa jechuudha. Ani immoo isa kanan karaa salphaatiin isin agarsiisa jechuudha. Dursa maal gootanii Play Store deemna. Play Store deemnee application maal jedhamutu jira. Application Pilotagon jedhamu jira. Deemtanii maal gootanii Pilotagon jettanii barreessitan jechuudha. Sanboota application Pilotagon jedhamu jira. Pilotagon Store yookaan Pilotagon kan jedhamu kana jira jechuudha. Sanboota isa kana ni buustanii duraan buusee waan hin jiruuf qophinnaan jaa bakka kana isiniif immoo install isiniin jaa jechuudha. Isa kana irratti xuyinaa eega buusnee booda maaltu jira? Create video kan jiru gubbarra jira jechuudha. Isa kana xuyitanii jechuudha dursa irratti create video kan jechuun xuyitanii. Okay, eegas dhufne immoo video bakka itti ilaallu jira jechuudha. Screen guddaa jira. Isa kana jala maaltu jira? Straight corner kan jiru jira jechuudha. Inni kun maali? Bakka itti hojjetamu viidiyoon iddoo keessatti hojjetamu fiildi yookaan iddoon kuni hoteela ta'uu danda'a, reestooraantii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraati jechuudha. Isa kana sirreessuuf maal filannaa? Straight corner kan jiru kana filaa jechuudha. Zalni filaa kun as keessatti baay'ee jira. Fakkeenyaaf elevator kan jiru kana filu kun filee isa kana naaf sirreessee jira jechuudha. Okay, eega kana fille immoo maali inni itti aanu actor jechuudha. Namni akka nu hojjetu barbaannu san filaa. Isa san filuudhaaf nu actor iddoo yoo kana irratti dhufne jechuudha. Midhina kun actoroonni as keessa baay'eetu jira. Create character kan jiru kana kan barbaanne ofii actor barbaanne keessatti achi keessatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Ani immoo amma akka yeroon isinitti hin dheeranneef kanuma asirratti liisti godhamee jiru kanan isinii filaa. Fakkeenyaaf isa kanaa filu. Okay, kun achi ta'e inni kun eega filamee booda immoo asiin tuqaa isa kana bakka inni dhaabbachuu sirreessuudhaaf jechuudha. Batan jaa batanii wantu keessa dhaabbata. Okay, gama mirgaatiin akka dhaabbatu yoo barbaade immoo akkanan tuqu jechuudha. Akkasuma bakka fedhe dhaabuun hin danda'a jechuudha. Akkanas sossoosaa. Okay, san booda batanii dantuu jechuudha. Kun as dhaabbatee jira. Aktara lammaffaa kan inni waliin konversi godhuun filaa. Isa lammaffaa filuuf as keessaan fila jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaa filu. Okay, lama ta'anii jiranii jechuudha. Kun isaan lamaan fileen jira. Kan ammoo as jala wantoonni daradaramanii taa'u jiranii tarratanii inni duraa mallattoo viidiyooti. Isa kana yoo tuqe seensii bakka inni irra taa'aa jiru kana filuudhaaf fakkeenyaaf iddoo san sirreessuu makiinaa keessa filuu dandeenya, pileena keessa, hoteela, reestooraantii keessa bakka feene filuu dandeenya jechuudha. Kun as keessaa filaa kan feene yaa waan fileen jira waan ta'eef sanumaan inni isin agarsiisa. Isatti aanu irratti immoo maal isaan akka haasaan kan barbaannu san itti barreessina. Mallattoon tekstii iddoo jiru kanatti okay, nu aktar jaa. Tekstii kana aktoroonni lamaa jira waan ta'eef tekstii gaafan barreessu aktarri kun akka tekstii san fayyadamuu qabu keessatti hin barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf Areenii jedhama inni duraa, Samiir jedhama kan lammaffaa. Samiir akka dubbatu yoo barbaade asitti hin barreessa jechuudha. Hello. Kun Samiir itti barreessee jira jechuudha. Neutral kan jiru kan ammoo maali? Neutraliin gaafa inni dubbatu aktii akkam akka agarsiisuu qabudha. Neutral gisee jennu normaal jechuudha. As keessaa amma kan feene irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Talk to the hand kan hedduu jira. Fakkeenyaaf yoo jijjiire kun Hello. jijjiiruu dandeenya jechuu kan feenetti. Hello. Kan feene jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kun sa'aatii gaafachuudhaaf inni lammaffaa immoo
waan inni jee gaafachuu qabutti himna. Asitti barreessina jechuudha deebisaa inni respoonsii yookaan deebisaa inni kennuufii qabu. Hayyaan jechuudha inni kun. Kun haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo mallattoon notifikashinaa kun saawundii effektii duubarraa kan feene itti dabaluu dandeenya jechuudha. Effektii feene itti dabaluu dandeenya. Saawundii feene duubarraan dabaluu dandeenya jechuudha. Asitti immoo tekstiin jiru qubee waan barbaanne waan dhumarratti eega finne booda immoo dhufee duubarra galuu qabu kan feene tekstii asitti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa chaanaalii keenyaatti haa barreessu. Dhumatti barreessan jira jechuudha. Dhumarratti maal akka ta'u qabu. Dhumarratti eega fixxaman immoo mallattoo uploadii kana tuqxanii seef gootanii keessaa ba'uu dandeessanii. Wanti isiniin himin immoo kan hafe waan asitti hojjenne kana hunda kan keessaa baasuu barbaaddan yoo jiraate eessa tuqxanii moggaa kana tuttuqaa sadeen jiru kana tuqxanii eegsii godhaa keessaa ba'uu dandeessanii jechuudha. Kan feetan sirreessuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan hojjetama. Subscribe godhuu hin dagatinaa chaanaalii keenya. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jaa.